راديو نور الهدى راديو نور الهدى سجلي أمة بلداتي نور الهدى سورة قلبي مسلماتي نور الهدى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجي جرتو كبجمتوتا دقيفتو راديو نور الهدى. هيا ربي قداتين سجنتا قويا كميسا تنهكمي رد جلالاتي في ركيتش سنة اتسنيف ديسنو كبرني دفنيجر. ميديان خون أماس غرغار سجها هجي اتفوسيسو إسدن ديسو سنركن. Kanaafuu namoonni ATM kaardii qabdan baay'ee akka ofirratti galmaa'uudhaan miidiyaa kana utubaa isiniin jenna. Jalqaba telefoona keessan irratti Google banaa. Achi keessatti baay'ee Coffee jedhaa katabaa sarchi godhaa. Itti aansuun bakka Explore Creators jettu tuqaa. Achi biratti raadiyoo Nurul Hudaa jedhaa katabaa. Loogoo Nurul Hudaa eegatu hidhanii booda bakka Membership jedhu tuqaa. Filannoowwan sadeen keessaa kan humna keessan madaalu filadhaa. Iimeela keessan eega katabdaniin booda bakka Name or Tutor jedhu tanatti maqaa keessan katabaa. Bakki tun akka murteessaadha. Yoo bakka tana qullaa dhiiftan baay'ee Coffeen maqaa keessan Someone jee galmeessa. Kanaafuu bakka tanatti maqaa keessan katabuun irraanfatina. Jalarraa bakka Say Something Nice jedhutti iddoo irraa nu gargaarutti jirtan barreessaa. Dhaamsa feetanis itti dabaluu mirga qabdan. Dhumarratti join jettaniin. Yoo niyyaa keessan ol guddistanii mallaqa guddaan raadiyoo Nurul Hudaa gargaaruu feetan lakkoofsa gubbaa irratti katabame haqa hanga niyyaa keessanii itti katabaa. Xumura irratti lakkoofsa kaardii keessanii itti katabdanii pay jettaniin. Baay'ee Coffeen kafaltii akkaan tiifamaa ta'e fayyadama. Odeeffannoon teessan takka illee gama keenyan ergamtu. Lakkoofsi kaardii teessaniitis nu biratti mul'atu. Gaafa miseensummaa haquu feetanis iimeela keessaniin loogiin gootanii daqiiqaa 2 keessatti kaansel godhuu dandeessan. Yookiin ammoo iimeela keessan WhatsApp irratti nuuf katabdanii miseensummaan baay'ee Coffee irratti qabunaaf haqaa nuun jettan. Namni sababaa isin gaafatu hin jiru. Daqiiqaa muraasa keessatti miseensummaa teessan kaansel isiniif goona. Namoonni Oromiyaa fi biyyoota Arabaa qubattan yookiin namoonni kaardii baankii hin qabne kan nu gargaaruu feetan lakkoofsa herrega baankii kanaan tumsa Nurul Hudaa irratti hirmaadhaa. Odeeffannoo dabalataatiif 0954520058 irratti bilbiluu ni dandeessu. Miidiyaa kana itti fufsiisaa isiniin jechaa gama sagantaa har'aatti isin dabarsina. Dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa warra dhugaan wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Dhaddacha jaalalaa iyyannoo jaalalaa qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. قلنسي جلالا ببسي إلالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن أجيفتوتا تلفزيون نور الهدى خير خيس أول شيء ربي نسنا أول شيء شاد أجمع سجنتا كينيا سجنتا ركيتش سنادا إيجنو توقف هذا لكوف سجل مدي بتربا في صدمي سدي اتدبر ريجو وانجدو فرمات بربادان أني نما دوبرتي في كبجة قدّاك أبوجة بقى كبجة قبات ديرافيس كبجة قبات وسنجن كبجني نما في متي بيلا دافي اللي أرقمو قبا حال شريعان تينيا جالة الراج كبجان كبجو مسيقوتي جن يو نما كبجني كبجمت يو كبجان مرة فوت سلي كبجا سرافودم نمني نما سلبيني منا إساك يستي جلا غلجان siree isaati irratti itti dhufa duuba. Kanaaf kabaja horachuun namaa fi beeyladaa hattamaan ta'in nabi keenya alayhi salaatu wassalaam gaalli yeroo isa arge itti booya itti olola lixusni khuluqihi tolina haala isaatiif jecha. Nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam maa daraba imra'ata walaa shaata beeyladaa hin dhawje dubartii hin tumuje. Baarakallahu fiika siin jenna duuba. Ani nama dubartii kabaja guddaa qabuufi jedhe umrii kiyya keessatti takka intala jaaladhee hin beekuu jedhe. Gaafni jaalalaa yeroo dhufe jaalachuun akkuma ammaa kanatti sirra argamaa jenna. Yeroo umrii keetii keessatti yeroo jaalatuun qaama kee keessaa maddu malee jaalachuu hin dandeessu. Si keessaa maddee dhufee jennaan kunoo jaalatte. Duuba
dubartiin irraa fagaadhee yeroo dheertuu eega jiraadhe booda jee boodarra intala takka qalbii na hawattee dubbifadhee isiinis na hayyamtee jee yeroo dheertuu irraa fagaadhee jiraadhe jee kabajni ilma dhiira akkasuma ta'uu qaba gaafa itti haajamte fuudhuudhaaf yoo gaafsan itti dhiyatte sun waan rabbiin karaa sii godhe namticha amata 10 booda amata 15 booda amata 20 booda dubartii fuudhutu har'a lafa jala janajjanuu likkafaa waan jedhan tuttuqqaa adaba gartee babbaduu eegala jechuudha funyaan butuu ija qishuu qubaan yaammatuu waan adda addaatiin rabshaa eegala harkaan qaqqabuu telefoonni si jalaa fuudhuu qubee irraa baafachuu waan isin harkatti uffattu irraa saamuu jechuudha gola kophaa galfachuu bika kophatti yaammachuu bika kophatti hojii deemuu waa hedduu takka ka warri asii eeggatu mucayyoon magaalaa dhayxee waa bittee nuu deebiti inni bika biraa geessee jira wani duuba salphina ummata muslimaa qabatirraachi dubri isaanii bika oolte wallaaluun dardarri isaanii bika oole wallaaluun ka quban qabne macsiyaa itti bobbaatee isinis itti bobba'ee dilii keessa oolanii ogguu galan ka haadha qaban ka abbaa qaban nyaataaf dhugaatii isaaniitiif ka itti yaaddoo haadha abbaan garii isaanii guddisa isaaniitiif kan yaaddawin kun itti gaafatama warraati itti gaafatama ilmaaniitillee isaanis ni gaafataman hundinuu jechuudha duba yeroo dheeraadhaaf irra fagaadhee ture jaa ammoo gaafni tokko kanama keessaa dubbattu jaalalli ni jira keessaa dubbattee jennaan dhaqee dubbifate jalaa dubbatte isiinis osuma amman guddoo ergachuuf qoqophaa'u tokko kana darraa dhufeetuma intala argee oguma sanis hawattee oguma sanin manguddoo ergate jechuudha karaa gabaabaa osuma inni karaa dheeraa kanatti yaadu eenyu ergadha yoom ergadha akkamitti ergadha osuma inni yaadu hun dhufeetuma nan dabrin kayyuu namni olirra ariifannaa qabaga taani ammoo qadara rabbiiti akkasitti na jalaa dubbifatanii intalollee warra ofii diduun dandeessu an akkamiin godhaa anis gartee nama kanaan wal dhabuun fedhu je akkana tuuba dura gartee waan khayriidhaa tokko keessatti ariifatuun bareeda booda aanuu waa keessatti faarfamaadha illaa fi abwaabil khayri waan takka egaa istikhaaraatti salaatte ilaalte wanni tun khayriinaa qabdi jettee yaadde booda murtee ega murteeffatte yookaan mari'atte istikhaara yookaan salaatte rabbii keetiin mari'atte yookaan ilma namatti geeyyifatte yaada haga tokko yaada wayyaa siimanii yeroo je'an daftee waan san seenuun bareeda yoo booda ante ammoo akkuma amma taate kana taata waan biraa keessatti illee booda aanuu aadaadhaaf yoo qabaatte rincica jechuudha wanni hedduun takka sababa rincica keetiitiin kase jala dabartuun argamte akkuma kanaa jechuudha garuu akkasii sii katabamte garuu gara khayritti asbaaba godhuun barbaachisa asbaaba sanirraa waan itti ariifatuun barbaachisu itti ariifatu akka hundattuu si jalaa dubbisan dubbifamte isiinis lakki anqaadhimaa qaba nama jaaladhu qaba ameerikarraa dhufe osoo ji'arraa dhufe illee anin qeebalu sila intalli jette ni dandeessi garuu isiinuu calliste isiin calliste ati garuu deeggarutti jirta warra ofii diduu hin dandeessu jette warruma diduu hin dandeenye moo gara biyya faranjii kanaa waan gadi dhufe namni ofirraa hin deebisu sanumaa ofirraa deebisuu dadhabde moo chaansii hiree jette san keessan seenu wallaahu aclam akkuma hundattu waan siin jennu intalli qaadhimaa nama eega taate ati lammata xarafa isii ga'uun sirratti dhoowwa siif halaalii miti nabiin keenya waan jedhe alayhi salaatu wassalaam hadiisa imaamu muslim odeesse keessatti المسلم أخو المسلم فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه مسلم وبليس مسلمات وان إني غرغرة جرورت كوت أنا قتي قد أنا نسي غرغرة جت غرغرتا إساسا فشل سوهن قبض يو انت لتكك آدمت انت لتكك دبفت لا يتهجى لا دبي سوهن قبض سرت حرام ججو qaadhimannaa isaati irratti ati qaadhimachuun sirratti dhoowwa duraa wajjin guddanne
ganamarraa wal kajeelaa as geenye ganamarraa maalii taane ollaa kiyya yookaan jirti yookaan maali suni hundi hin dalagu yoo ati qaadhimaa dura gartee argamsiiste inni sirraan seenuun haraami waan akkanaa hedduu namni dogongora nama garii ka meeshaa warra tokkorraa ergifatuuf ka'ee dhufee mana ol seenee taa'utu jira taa'ee buna dhugee isaa wajjin yookaan waa haasawee osoo inni akkanatti jiru tokko ka biraa fiigaa dhufee abbaa baluu mee waan akkasiinaa assalaamu alaikum akkam jirta nagaa waan akkasiinaa kenname mee namtichi duraan taa'u jiru sun hin dubbanne akkam godhanam kama dubbate kanaaf kennan kanaafuu haajaa ofii itti ariifatuun bareeda maadaama waan khayrii ta'uu beekaniin jechuudha waan toltuu ta'uu beekaniin duuba kanaafuu siif hin danda'amu qaadhimaa namaati jennaan hin aariinis hin lolinis hin amatinis hin abaarinis wama takkaa hin dalagin رضينا قسمة الجبار فينا قود ربي إنه قود جال النجي جلا ديبي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء كنت لربي نبا فريكنو ربي كنف جاي كان السدين كوانين جلا ديبي وبسكسي تيو جلا ديبت نمكسي يو كان مكسي أولي ربي نسيكنو تمالا حديث بخاري دا كيست نبي كان يوان جدي عليه الصلاة والسلام من أعمر أو أرضا ليست لأحد فهو أحق الحق لمن سبق يجاتو جرا نمني وقول فتكا تنما دراتين قبت من دقيق قبت أبو ما قبت سنتو اتحاق آجي أكسوما انت لتكا إيغا نمني برا أسوات دبفتين دقيق دبسي إساتو اتحاق انت لتنمو سلات دبفتي جرت إسي ستي غرقل إسين دقاهي من دندين دقال فجرته من دندين kanaafuu jaalalli isiidharraa yookaan sodaa guddaa warra isii sanirraa qabdi akkuma ati jette yoo isiin ebaluun wal jaalanne jettee ka dubbattu taate edaa waan akkanaa jirtaa jedhanii gafuudhanii tumanii kukkutuunis ni mala sun duraftellee dubra durii biratti bikka takka takka silaafuu ijji baddullee bikki ijaan baddu jedhanii wanni xiqqoon takka numa jirti haga tokko ganda tokko keessa numa jirti. Yeroo ammatti namni waan jaalate jaalala isaa ifa baasee ebalu jaaladhe waan jibbes ebalu jibbe jedhee lafa kaa'a jechuudha. Akka durii sanitti hin callisan jechuudha dubri. Yookaan warri na tuma warri na ajjeese jettee sodaattee callisuun isin mala. Nama biraa wajjin akkamitti dubbattanu dubbatee sii kennaa nutti haa dubbatanii akkamitti dubbatan jechuudhaaf ka azaban taate dhugaa qabdi. Karaa warra isii qaceelche waan macasiyaa karaan sun hin qabneen hayyamuu qabdee jechuu gaafsan. كان فكاتا صبري سيا كنو جنب بلي سكينيا من كان لله كان الله له يا ربي في ججة دبيتنا الارتيادو باتي شرتيادو باتي جلا ديبتي ربي سمير كيسا أبشر سنجن إيانون كانت نفعانو لدى جالا لا لكوف سقلمي ربا تربا في صدوميشاني إياتون وانجتو أني إيغا بلتي إجاري وقاسة دي في تيجرا دائما توكو arganne abbaa warra kiyyaa eega daa'ima arganne booda jaalaltiyya lash godhe nan jaalatu akka duraatitti na daddarbu eegalee maali jette jechuudha. Himattuun tun abbaan mana isiidhaa jaalala isii dhiisuu himatti. Badiin abbaa mana isiidhaa ka isiin himtu isii jaalachuu dhiisu. Badiin biraa ka isiin jala buuftee himtu. Salaatan salaatuu jette wanni irratti wal dhabnu kana qaama sin dhiqatu yeroo wal qunnamtii qaama salaatillee nama inni kabajullee itti geesseetiin dadhabee jette nama kana walumaa galatti ufiifis yaalee nama biraatiin illee isa yaalee dadhabee jechuu isiiti. Furmaata barbaaduuf dhufuun kee gaarii garuu osoma inni sin jibbin gaafa inni rabbii jibbe san silaa furmaata barbaaduuf dhuftee bareeda har'allee baga uf dhaqqabde siin jenna. Si jibbuun duratti namticha rabbii jibbe kan salaanne wajjin jiraachaa turte ammoo gaafa inni si jibbe kisi isaa lafa kaasta jechuudha. Jalqaba silaa gaafa inni rabbii isaa jibbe dubbiin guyyaa san ka'uu qabdi. Jaalala lubbuu keetii irra jaalala rabbii dursuu qabda. Gaafa rabbii jaalati si jaalata yoo ati nama rabbii taate
eega rabbii jaalate nama rabbii eegate atis yoo nama rabbii taatis hin jibbu jechuudha. Salaanni laaftuu miti. نبين كان يوانجد عليه الصلاة والسلام حديث إمام أحمد في بخاري مسلم أديسا كيستي العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر نمني صلاة ديسة كفرج غراغر من جدو كينيا في جدو كافر توتا صلاة ما وني برهنجرو صلاة مسلم شريعة كيبالي جيتو نمتج شريعة فودات جيتو إيغا صلاة وني برات اللي ستلافتو وني دلقا yoo dhugaan salaati dogongorri tokko tokko yoo argame malee namni salaata dhiisnaan diinii dhiise man hadamaha faqad hadama diina namni salaata diige utubaa diini isaa diigee beeki nama mana keessa jiru utubaa jalaa fuudhe utubaa jalaa fuunaan manirra lafa dhawere halaakame jechuudha man taraka as-salaata faqad kafara namni salaata dhiise kafrije nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam. Salaanni laaftuu miti guyyaa qiyaamaadha dura waan ilmi namaa irraa gaafatamurraa salaanni awwalu maa yuhaasabu bihi al-abdu yawma al-qiyaama as-salaah akkana jedha nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam. Durri wanni gabrichi ittiin dirree qiyaamatti fuula rabbii dhaabbatee gaafiin ittiin eegalamu ittiin qormaatamu salaata. Qormaanni jalqabatti isaa kennamu waa'ee haqa rabbiitirraa jalqaba salaata kuni amriin salaata jabaata urraaj ummatoonni guyyaa qiyaamaadha sababa ibidda seenaniif yeroo himatan maal jedhan waan jedhan maa salakakum fi saqar jechuudhaan gaafii yeroo isaanii dhufe maaltu ibidda saqar jedhamtu tana isin seensise jechuudhaan gaafii yeroo dhufeef maal jedhan qaaluu lam naku min almusalliin kasalaan nun taane walam naku nuطcimu almiskiin miskiina kan nyaachisu nun taane nutiin salaannu jaallaan salaatuu dhabuudhaaf ibidda saqar jedhamtu seenan jechuu salaata dhabuun jahannam keeysaa ta maqaan isii saqar jedhamtu nama seensisa dubbiin laafaadhaa miti warra ibiddaa waliin jiraatu jirta jechuu jala murii itti himi dubbii tana booda nama sanii walitti dabalamuun keessirratti haraame eega dhugaa dhageeyse booda waan gaafatte kana silaafuunuma dhageeffatte jennee yaanna eega gaafii ergatte nama sanii walitti dabalamuun sirratti haraame haga inni salaatutti walitti eda'amuun walitti qanani'uun firaasha irratti sirratti haraame haga inni salaatutti yoo isaa hin salaatin gaafuma duraatuu ka wal fuutan taate suni fuudhan jedhamu si'ii salaattu isaan salaanne ni keenya ni dhamu kaafira waliin ni keenya ni dhamu ni kayasan yoo inni ka salaatu taate haara yoomsuu qabdan yoo inni gartee boodaa cibaadaa rabbii jaalatee salaatatti ka seenuudhaaf murteeffatu taate salaatatti yoo seene ni kaya haarayatti godhattanii bultii teessa yoo itti fufeetan itti fuftan jechuudha. أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله أوثق عرى الإيمان فنو إيمانات الرا هذا إيمانات الرا كإرا أولي إيماني قدان جبا متان قررين ساي شبر الموالاة في الله الله بجت والجالة آنم ما أفكنتين دينك وهي نمني سيكن نور أفكنتين حاسو مئاوا ستي حاسو فكنتين نتبتا برجج ما فكنتين لال والمعاداة في الله الله فجج عدوي والغداتو إلاتو والغداتو إيقا ربي جبونا ما سنججو والحب في الله والبغض في الله عز وجل حديث إمام الطبراني أديس كإمام الألباني صحيح يقول كيست أكنج أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله ربي جتش والجالة رب ما في جتش والجبو نما ربي جبو إساسانو جتشو إساسانو جبو جتشو كناف إيماني كينيا توقفا كإتتاه ربي في جتش نما ربي جالة ربي في جتش نما ربي ننفين نتلين فيرو دابو أوثق عرى الإيمان إيمان الرفنو الرأولي كان فكاتا نجت ولا نجت بولا
خير خيس أولا خير خيس بولا وان إسنين تولي ربي سنين راح قبو وان إسنين تولو ربي نسن برهن دبر سني إسنين تاقبو جنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة، إلى اللقاء. ما شاء الله شيخ كينيا كبجما في جالة ما شيخ محمد وادو ربي نسن الرجالته بكم سرهم بكم سسني هذا بلو نولي وروان أجير رافيا دمنوها أقوله. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irraa barumsa guddaa argattaniirtan jennee abdanna. Gama keessummeessuutiin Anfarhee Adam kutaa teeknika Nuurul Hudaa hojjetamuudhaan isin wajjin turre. Hanga sagantaa soora qalbiitii walitti deebinutti nagaa Rabbi keessa nuuf jiraadhaa. Jiruu qananii keessa qubadhaa. Milkii duniyaa aakiraa argadhaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. نور الهدى صورة قلبي مسلمة.